Kanaaf dhaamsi akka qabu boolsi ani qabu akka ilma keessatti akka obboleessi keessatti akka gabaas utusunittis ijoollee gama sooshaal miidiyaa fi waan hin taane akka taphatti deemu kun Oromoon kun taphatti ijaarame dhiigaan kasa ijaarame beekaa. Gaafa warri keenya jaatamoota keessatti hojii akka godhee gara saamichaa dhiidicha baay'eetu godhamu diidanii fincilan. Gaafa sadoof qananiin sirna mootummaa diidanii jamaalotti baroonni keenya fincilanii bakka tuulama jaaru. Gaafas alagaan Oromoo bittinneessatti namni waliin yookiin achirraa hareetii namni keenya dhiigaan yeroo itti ni godha. Almaran namni namni yoo maal qabdu isaa fi maamu masarra lubbaan guddate. Giraafii kitaaba seenaa Oromoo jedhutu akka qabata. Jallamaan saniitu qoodaanis asxaa walii galaa ta'e yaada Oromiyaa yoo ta'u maal jedhee keessa bobajjeesuun matarraa eeyyamanii mataa tumanii hayyuu seeraa jallamaan Santas mereka mudah ditekan. Mudah. Wani orang mungkin sudah berapa ini dua kali saya. It's a powerful political bond. It's a powerful social cultural bond. Igan dan lebih dan karena syafaat ada jecha. Wan mereka morkafi hijab namun lupa digaring kita jecha. Syekh Muda wani wadamu igam lage obbolon ke apole baradu kanasa simple way ka bagawan nabi ko kaisa jabre lage ukalalu laaf fakat arab to kairo tae to mizo tae to tiktok ki wadi barbar sabang hajar barbar bolia ka adam satu Mani post atu wani itu deh, tadi ini. Ada apa? Tadi tadi sama dua berangkat kan, kalau nanti gua akan apa? Acil dalamnya kasih itu. Acil dalamnya kasih. Arammu, toko, fadilon, mani mudi dah kan orang jual aja. Hak umat akan ada rapat. Bagi kalian seperti kalian ini, apa yang lain yang kalian lakukan? Atas, ufak jalli ka warra ke kata kalisi jile, ulwas ya sekitar berarti, macam ranti ada yang untuk umur. Jadi yang orang itu wayang itu rode di wayang itu hampir ni, irra berarti di belum. Isa nama itu pun berbeda, nama teknik berbeda. Saudara orang itu berbeda. Nugai sa Goa ni, Hofa toko umat agak yang sering beli kucing berbeza. Sekarang bawa sekalinya, wal berfata, berfata beza, delegata. Java arta, Java wali arta. Wan kisah sebenarnya ada. Kita warga itu tuan itu berbeza. Wahai tu kisah hati. Desain hari ini kawan itu, wan jiru dia kaya tu, jiru isani ini, jiru apa tak apa tak kaya ni. Karena wan kaya kita berdesain, ya ada cap, walaupun tentu berbaca dalam, amma boda, berapa orang buat ini, warga dari itu berapa itu, nujur orang dansa, gabayan selanda Oromo. Jumlah mereka cerita kami ni boleh. Karena motif ini, ni ada tadi. Berapa soci kan? Kan, anu boleh mak. Jadi boleh mak. Orang guna siasa gara-gara jangan dapat. Oh dante, pura bule, masjid gale, cek gale. Nabi walupe walurare se, pato kiduan ada dari walcerca walu. We change the dynamics. Dynamics Oromo itu
Jalan siasa Oromoo kan cincaro dan gatulan kesontan. Kan kayo kapso Oromoo jumlahan. Kaya ko kaya dito pa boleh. Mawar sudah. Hojiran. Abatamat dia sapi sana dia. Wan umat akan aku mau berapa kata. Tinggal di bawah kami ini. Udah juga umat ini. Omne bak kapso Oromoo bakana kan gay sudah kata macam lo jadi. Muka हम कह सकते we change the course of history. We will do it again. Walikum salam pergi to politik siasa Oromoo siasa secara orang di we know this how to do it. Isino umat secara gubra mau bicara timur bulan dari China. Umat gada umat Buddha, umat Jaina. Kalau gaya ini Oromoo kan, amma nuti Oromoo kan kafir. Oromoo kayak sampah, sama kayak enggan hindan. Garumbo, biya, sama kayak nangis. Umatona, Allah kayak karapi wajah nuhum. Adensi siasa, waktu era, wal kaisa nutesi Sarif sebenarnya siasa tidak hak abdanta kayak begitu, hak abdanta umat gratis tidak. Ini apa itu? Karena orang Oromoo ada kode, orang tu berbakat, Oromoo bisa kode ada kode, tu berbadu, akan kita harus seperti ini. Agar apa itu? Tersebut tu hari ini sebelum kode gratis, tersebut wajib mugarga. Balage alagat jecha umar berarti alagat berbeda. Nanti pacike stay pakai ni. Tak ayo nak kasar ni. Osok istilah lagi osok nak dari basin. Kakak sempurna dia bisa. Mengkudo kaisa itu dia. Ayo kudo akan dia. Berapa sini mereka kata ni mandi berhenti. Raksa kita itu. Karena kayaknya itu sosial media bakal dengan kayak seperti umat ni kayaknya Buddha dia pula kan, umat ni kayaknya Omse pula kan, umat ni kayaknya ikaw wajib tingkat sultan, agak pula wajib gabuan ni salting akan sultan, all kaya mulat cu, all kaya barang socok dengan orang lain. Karena kamu nak apa? Karena apa mungkin mana bakat tubul, Wain dia orang apa mungkin tu mungkin tu nak tu yang naya cuma. Sambo dagaru, rolo adventure samiji salpun orang ibadah mantu rekut rampai tu lekau itu. Sebenarnya siapa sebenarnya bilangke midang gahe dia ni. Kalau ganyo, barat harus lihat orang dengan. Dari nakal orang muncul sekarang terkadang kita udah camping politik pula. Suara bantu mama gua sini tu anak tu jadi. Nuti belakang kapsul sini. Kapsul itu dalam ini. Kapsul ini ada dalam jenak. Wah warna kayak kerana mereka nak bakal tahu apa sosial. Wani berbiasa di Indonesia. Alam makan di mana di jeru. Nikah sama kita dengan dap sini. Yani umat kaya ni Allah wali pujikan. Anggo le rapat ulah bola bukan fashion sini. Dia orangnya tahu mandi kayaknya ada tikul, ada terpatau. Ini masa kita baca. Jalan-jalan kerana ini makai sabuk. Sebenarnya kerana kaum matoni hundi, esi kita abah kami tidak pucat. Dia wanimo, walau atau muda sana itu, pucat, lawan, harora kamu. Hamba dan kiri ini, saya ciptaan puji saya iman dan ciptaan. Ada rukun dua itu
beekumsa qabu irraa qusatu. Humna qabu irraa qusatu. Sodaannes bula deebinu haaloo bitikii seennee jarjarrees doonqora wajjiru. Gaafa gargarummaatu jarjarree doonqora hedduun daree amma gaafa harrii qabnu abbaa ilmaa sadeen ilaalaan ammoo tasgabboonee eeggannoo deemnaa hedduu galatoomaa isaan waan deemaa jiruuf carraa gaaffii kenna. Waan isin cabanii ni xiqqoo yaa akka haasaa dhageenya xiqqoo waan qabanii amma sagantaa kallattumaan gara gaafiif deebiitti kenna. Gaafiif deebii yoo qabaatan nama asii ni lakkoofna namni tokko baay'ee fudhatee deema baay'eetiin as jirti. Gaafii harka keessan kaaftanii isin lakkoofna gaafii gaafattanii garas isin dabarsa. Gaaffii sadii isinirraa fudhannaa amma kuna dhageessu. Gaaffii sadii isinirraa fudhannee sagantaa kana xumurree keessummaa keenya gaggeessina. Gaaffii warri qabdan harka baasaa nama sadii fudha. Nama sadii gaaffii sadii. Namuma sadii jechuun kooti. Hayyee tokko as. Lamaas. Dubartoota irraa sadiyaas tokko dubartoota irraa dubartoonni gaaffii qabdan gaaffii hin jiru hayyee nama sadii isinirraan eegala abbaa obsaarraan eegala hayyee. Galatama gaaffii duraan kennuufi ani gaaffii xiyyaa kanan obbojoori keessu waan yaada gartee deemaa jirullee argamuudha wajjin uummatumti biyya keenyaa kun silaa dhugaa akka abbaa war sirna gartee waa diriirsuun deemutti yoo deemanis uummatumti gartee keenya fi sablamuuti keessa jiru kun namni gartee uummata ofiitiif abbatee akkasitti gartee laalatee bulchite dhibbaa yoo dhufe argamee uummata gartee yoo ballee qajeelcha wajji qajeelchuun jira maaliif jee waan tana gartee jinni gaafa gartee guyyaa qaamaa sheexanii fuula rabbii dhaabbatu وأنه كان رجال من الإنس يعبدون برجال من الجن فزادوهم رهقا جني همته إنه مناماته نيامته قل نفوده بكا نفوده أكدت نجلس مدينة تلي بكا تنوانجيني وجدت أكسد نمي بيتين أمال مدوتنا بارلمت تائه persanti demi shan taksi ol khabar proporte o gajan akidi bi mafesa fi akkan bukuni nagu managalle hiballe su akkan tigarte foyetu ummata kenya hundan dama amalle ummanni ala hajin khalq salagarte ni qabsa oromo da asti qabsa bi mutliye bukunde fursar gaten garte hogga biyadate wani ni garte motumma wajin garte ummatu kwasa garte samu tuweduna ma dot waan kana furmaat maqabde yoon garte haalli motumma sabbe gilgilate tokko kana taba khalla anama khalla isa Saya jawab kita doa dari bagaimana kita kita kami tadi acara mutual jalan kan itu kami bagai bersiap akan segera itu kebijakan kami dari terfetur ada lemeso hawasani kenya hawasa oral tradition tika wa refan wakaya tarika kuma wakaya kuma waino kuma wada marfatu seenaan qabsaa'ota oromoo hedduun isaanii biyyee jala jira hin barreeffamne ati immoo jiraattee seenaa keessaa gurgurii waaqa si kennee keessa dabarte kana barreessitee nuun ga'uu keessatti gara tumsee jira kitaabni kan kee kun illee
aadaa hawaasni keenya qoma waa kaachuu qabu gara waa barreeffama waa kaachuutitti akka jijjiiru abdii qaba. Kanaafuu galatoom jedha. Kan biraa waanuma haala eegaa qabsoo guddaa gabrummaa kana keessatti hirmaachuu jalqabde irraa jalqabeeti ani Jawaarii nama tolu Jawaar lama yoo jedhu ka gaafa qabsoo ka gaafa mana hidhaa duraatii fi ka gaafa mana hidhaatii asii. Jawaariin gaafa mana hidhaa seenii Jawaarii jechi isaatu bilisummaa akka bilisummaatiif fudhannu jechuun nama Jawaar dubbatu akka bilisummaatiif olaanuu ture. Waan inni godhurraa akkaataa inni ta'urraa akka wanni Jawaar dalagurraa gariin kenna stateless statesman jedhatu Jawaar isa ture. Jawaariin durii kamadaa Oromoo afuuf karakkoo Oromoo faleessii waliin lafa kaayu dhukkubii Oromoo waliin dhukkubsatu Oromoo yoo kolfii Oromoo yoo dhukkubsatu waliin dhukkubsatu ture Jawaariin durii jechuudha. Ka gaafa Abiy Soodduu Minilik ijaaree namoota itti waamu leencoo lataa qabatee aanolee dhaqa. Jawaariin durii kan beekamti ture. Jawaariin durii kan jedhu jechuudha. Kana gurgaaf tokko yeroo san warra Habashaa tokko waliin nama Habashaa tokko waliin haasofuu fi Jawaarii kan akka tuffatu kan xiqqeessu kan nama Awwaalii kun beela godhee dubbatu waan jedhu waliin haasawaa turre waan jedhu wallaalee aaree wanda kam xallaa የኦሮሞ አባት ትለዋለህ ይላል ዋን ወላሂ አህያ ዋን ቢራለ ደደብ ዋን ቢራለ ጎሩ ደደብ ወንደ ከም ጠላህ የኦሮሞ አባት ትለዋለህ አሪ ባለቹ ሃቱ ይፈም አፉራ ይፈምና ወረሆሊ ታይሚያ ናገ ኦኬ ኤጋ አካቺያስ ከኤገመነ ሂዳቲ ባሄ ሆ ጀዋር ቢአታን ጀ አኪ አካታ አንዲ ወደ dogoggora ta'uu danda'a jechuudha. Akka itti naawwan akka itti naagaletti hubadhee wanni hubadhe Jawaarii bir hin taane Jawaarii bir kan jedhu sii fi leencoo lataa gaafiin Oromoo Itoophiyaa keessatti deebii argata waan jedhu yaada tokko qabdanii dhugaadha. Yaada itti amantanii yaada isin qabdanii sanii haa ta'u leencoo lataa balaaleffataa baane. Bara dheeraan hedduu balaaleffataa ture waan inni kana jedhu qofaaf jechuudha. Indipendenti Oromiyaa yookiin Oromiyaa walaba taate hin barbaadu akka waan jedheetitti yeroo fudhatamaa ture. Haa ta'u yoo akkan jedhu leencoon riizarveeshinii mataa isaa qaba ture. Maal jedhaa ani yoo Habashaan na jechu yoo Oromoon abaartu yookiin balaaleffattu yoo Oromoon na jechu yoo Habashaan na jechu maal balleesseera laata jedhee uf laaluu yaalaa jira. Lammata ammoo jedha riizarveeshinii leencoo qabu indipendenti Oromiyaa irratti yoo fakkeenya federaalizimii kan tuqamu taate jedha. Ilmaan tiyyaatii fi ilmaan tiyyatti wala indipendenti Oromiyaa dhaamadhee dabraa jedha. Riizarveeshinii akkasii qaba leencoon. Jawaarii biratti ammoo kan argi eegamanii laati baay'ee Jawaar bir kan ta'e fakkeenyaaf miidiyaa OMN situ ijaare situ dhaabe saree illee tokko bisee tokko garaa nyaata akka gattee biraatiin qatti natti dhagayamee jechuudha. Dhugaa hin jaalanna OMN yookiin haga waan qabuun humna dandeettiitti qabnuutiin gargaaraa ture. Adeeroo gabaabsaa qaba. Gaaffii gabaabsaa. Hedduu dubbattee gabaabsaatu matakkash. Gaaffii. Warra biraatiif kennuu qabna waan ta'eef gabaabsaa. Thank you. Dhumarratti maal jedha waa hedduu wanti asirratti sirna baay'ee kunuunsan godhu waa hundi ana fuula qabachuu barbaade kan sillee arginu sitti dubbannu deebii sirraa argannu kanaaf hafuura qabachuu waan barbaannu feenu yaadisu. Maal jenna ture gariin keenya waa si hamannu eegaatu mana hidhaati baate si hamannu tokko maal jenna gariin keenya Jawaar waan bilcheessaa jira akkana ta'an jiru. Waan bilcheessaa jira malee akkanaan callisee teenne inni qeerroo karaa irratti jibe suni dandeessisee san teessisu dandeetti si hamataa ture. Kun maal jedha Jawaar homaallee bilcheessaa jiru ofii waa bilcheeffataa jiraa jira. Kun ammoo maal jira Jawaar homaallee bilcheessaa jiru homaallee bilcheeffataa jiru ofumaa bilchaataa jiraa jiru.
Anyway, when I'm not just at one level, Sandra to Tony. One chef and I get to the Chatu and to Tony. One film Chadaka to the move Chadata. But go. I have one chess and looking very